Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoon biyya lafarra jirtanii jira alhamdulillah as keenya jira galata rabbiiti. Baga jiraattan an haa jiraadhu an haa dhufu. Baga nagaan weedanii isiniin jaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata alhamdulillah nama jirra kun as keenya jira galata rabbiiti. Baga naaf jiraattanii isiniin jaa jiraachuun waan guddaadha. Akkuma kana dura baratamee waa tokko irratti haasofna. Ilmi namaa hamma lubbuun jirutti haasofni isaa hin dhumu, karoorri isaas hin dhumu, abdiin inni fuula dura hawwuus hin dhumu, badhaadhinni inni fuula dura jirus ni hawwa. Ilmi namaa waan argaterra isa ganaa argatu gammada. Ilmi namaa waan hojjeturra isa ganaa dhufu waan haaraa hojjechuuf yaada. Namni akkaatuma oolee buluun yaaduu yookiin sammuun isaatis jabaachaa deemti, cimaa deemti, waan guddaa yaada jechuudha. Nus akkasumatti arra bullee borus waan guddaa yaadaa jirra. Garuu wanti nuti yaadnu kun yoo waan rabbiin keessa hin jirre yoo hin taane hin ta'u. Maaliif amma irra saahiba tokkotu ture, saamni kiyya kun waan ajaa'ibaa. Nama waggaa 9 namni kun waggaa 9 maaliif waggaa 19 afaaniin hin dubbanne waan ajaa'ibaan isinii qabaadhee dhufe. Namni kun waggaa 19 afaaniin hin dubbanne takka haasa'u umurii isaatti jechuudha. Garuu akkuma nama tokkotti hojjetee nama bultii qabu har'a nama ijoollee lamaati jechuudha. Waggaa 19 keessaa har'a maatii isaa wajjin haasa'ee rabbiin afaan hiikee fi haasa'ee waan addunyaan tun jirtu hunda namatti himee namni akka ajaa'ibaatti mana isaatti deemee daawwataa jira. Subhaanallah, hojii rabbii jabduudha. Namni kun waggaa 19 jechuudha. Ka afaan hin dubbatin, ka ilmaan isaa wajjin takka ijummaan harkumaan walii galu, har'a afaanii yeroo wajjin haasa'u akka nama har'a walitti deebinee jirra. Gidduun yaadaatu nuffatee kutee waan ta'eef oduma waa hojjennu fa'aa iyyaanna fa'aadha. Ilmi namaa bineensaan wanti itti addaan ba'ee yaaduuni waan ta'eef odoo waa hojjettu odoo raftullee yaaduu dandeessa. Kanumaaf yaadaan kaanii bannee dhiifama. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Irra deebiidhaan baga ayyaana masqalaa geessan jenna. Hordoftoota amantii kiristaanaa hordofan, uummata Oromoo amantii kiristaanaa hordofan hundaan baga ayyaana masqalaa geessan isinii jenna. Obboleeyyan keenya kan kiristaanaa hundaanuu baga geessan jenna. Ayyaanni kun kan kiristaanaa duwwaa miti. Yoon akkas jedhu ayyaanni kun yoon dagachuu baadhe maskaramii 18 moo 16 moo 17 wayii natti fakkaate 18 natti fakkaate garuu hin beekne wada dagachuu hin danda'a. Garuu 17-18 gidduudha. Ayyaanni kun akkuma hundaatti kabajama. Akka naannoo keenyaatti illee kabajama. Akkamitti kabajama? Birraadha yeroon kun yeroo birraati.
hundumaatu ayyaana kana ayyaaneffata. Ayyaana kanarratti akka naannoon an turetti hin sirbama. Yeroo sirbamutu jira, hin qalama, wantoota adda addaatu nus hin dhugamaa, hin nyaatamaa, baay'ee walitti deemanii hin sirbama. Kannaan garagaraas jirti. Garuu waan kannaa nama kanneen beeku malee gaafa birraa kana jaalalleelleen kannaa walii kannaantu jira. Akka naannoo keenyaatti jechuudha. Sirbamaa, baay'ee sirbamaa. Birraanis baree, keelloon kunis babbareedee, namnis baay'ee babbareedee, ijoolleen keenyaas, ijoolleen durbaas baay'ee babbareedanii mul'atu. Tokko tokko baay'inaan kanarratti illee warri sadarkaa qabu isaanii jechuudha. Sekendii 15 gadhiisanii namni miliyoonni 17 daawwata viidiyoo isaanii sekendii 15 jechuudha. Sekendii 30. Ijoolleen keenya baay'ee nama dorgommiirra jiru. Nu jara kana bira darbuu qabnaa jechaa jiru. Isinillee ijoolleen keenyallee warreen chaanaala yuutuubii haa ta'u miidiyaa garaagaraarra bantanii hojjechuu jirtan, anis akka nama sanii naan ta'a jedha hawwaati hojjedha. Wanti si daangessu hin jiru, garuu wanti ati hojjettu san qulqullina yoo qabaate ta'e viidiyoon teenyas badaa qulqullina hin qabdu. Uumama hunda walitti guurra. Maaliif jirri telefoona babbareedaan hojjeta. Telefoona kaameraa 3 hamma 4 qabu jechuudha. Telefoona jawwaala gurguddaan hojjeta jirri. Ammallee kaameraa kana qabu. Hojii hojjenna yoo jettan yuutuubiirra hojjenna yoo jettan kaameraa bitadha. Fakkeenyaaf ijoolleen naannoo Arabaa kana jirtan fa'aa kaameraa rakkisa kaameraa bitadhaadha. Haala akkasiitiin waan guddaa hojjechuu dandeessanii. Yuutuubiin Oromoodhaa wanti itti daawwatamuu danda'e maaliif beektanii? Ijoollee keenyarraa hanga tokko ilaala. Viidiyoon yuutuubiin Oromoo kan daawwatamaa jirtu warra biraankii qaba. Maaliif? Uumaan maxxansu atis maxxansita, uummati maxxansitu anis maxxansa waan ta'eef irra guddaan keenya kan irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru waa'ee nyaataa irratti. Garuu ijoolleen keenya baay'ee abdiin kutatan, ijoolleen keenya baay'ee jajjaboodha. Hojii namaa hojjechaa, hojii kana yoo hojjetan baay'ee namatti tolu. Garuu jarri immoo kaameraa bitatanii, qodaa bitatanii irra guddaan isaanii nyaata kana kan manatti agarsiisan odoo hin taane warreen gurguddaatu jira. Amma sadarkaa kolleejiitti, yuunivarsiitii jechuudha. Iddoo warreen nyaata barsiisan kanaatu jira. Achi dhaqanii jararra hayyama fudhatanii jechuudha. Nama kaameraan isaan waraabu fudhatanii wanti hundi jarri qopheeffatee jira waan ta'eef achi dhaqanii beeksisa hojjetu. Irra guddaan nama jarri irra guddaan beeksisa hojjetu. Beeksisa kana hojjetanii yuutuubii irratti maxxansu. Weessaatii garaagaraatti maxxansu. Nyaata garaagaraa nyaata jarri san hojjete hin beeksisanii. Yeroo beeksisan jechuudha namni achirraan dawwalee nyaata san xalabata jechuudha. Walitti deebinee jirra. Gidduunis akkas kukkunnee walitti deddeebinee hojii wayis jijjirti gidduun jechuudha. Bishaan waan achi fudhatanii dhuguunis hojiidha. Akkasinis ni jedha. Ayyaana kanaas bagarraa haftanii isin jedha. Ijoollee baay'eetu naa dabalee ture. Akkasitti yaarra sirbinee maal jedhanii ayyaana kana keessallee xinnoo waan nama gaddisiisu jira. Ayyaanuma ijoolleen Oromoo walitti dhufanii kabajachaa jiran kana keessatti walitti bu'iinsa faatu jira naannoo tokko. Hamma sadarkaa lubbuu bahiinsaa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Naqamtee yoo fudhanne ayyaanni har'a ture kaleessa galgalarraa kaasanii
qeerroo walitti qabanii mana hidhaatti guuraa jiru. Maaliif ayyaana kanarratti sodaa qaban jechuudha. Hin beekta gaazexatiin sodaa qabdi waan ta'eef akkasitti qeerroo baay'ee karaa giddugalaa naannoo Naqamtee kanatti hidhaa ooltee jarree abdii sun kutatanii isin jedha. Waa'ee kanaa yoo haasofne egaa achiin fageessiti waan ta'eef keessa achi galuu hin barbaannu. Akkasiin isin jedha. Isa dhamees Rabbi nu baasu, isa dhukkubsatees Rabbi nu fayyisu. Isa bakka hin taane jirullee Rabbiin waliif haa galchu, Oromoo akka waliif galchu abdii qabna. Galatoomaa ulfaadhaadhaa wal jajjabeessuu qabna. Tamaam Shawuuroo laayik naaf godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti akka kennitan yaada babbareedaallee waliif kennina. Ijoolleen keenya amala babbareedaa qabu. Irra guddaan isaanii amma yuutuubiin gara sadarkaa gurguddaatti caa jiru. Baay'ee nama gammachiisa. Isa sadarkaa gadi jiru kanaas ol fuudhuun bareedaadha. Wal jajjabeessuun bareedaadha. Sadarkaalee kana ol kaasu Rabbumaa garuu Rabbiileen sababsadhaa jedhee namni yoo ati namuma keessaan dhufee Rabbiileen si gargaara. Maaliif namuma tokko si kaasa. Haaluma akkasitti ijoolleen keenya gargaarsa bareedaarra jirti. Haala akkasitti wal gargaarree wal jabeessina bareedaadha. Nus dorgomaa ta'uu qabna. Ati gaafa yuutuubii wantirraa dhaaddadhu. Nutis Araba bira hin kunnaa jaa, ijoollee Arabaa bira ni darbinaa jaa miidiyaa irratti. Akka addunyaatti amma ijoolleen sadarkaarra jirtu ijoollee Arabaatti. Baay'ee miidiyaa kamirrattu. Ayyaana kanarratti hin sirbama, baay'ee sirbama. Kan naannoo keenyaatti ayyaana masqalaa kanarratti hin sirbama. Sirbi aadaatu jira. Sirba aadaa kanaan hin sirbama. Kiristaana Musliima hin jaamu hundi qeerroon walitti nammanii hin sirbama. Yeroo akkasitti sirbame biraanis baree jira. Inni achi keessaa illee haadha manaa kan fuutus achuma keessaa laallatta. Biraan baree waan ta'eef ijoolleen keenyas baay'ee hin babbareedu. Ijoolleen Oromoo beektanii shamarran keenya baay'ee babbareedanii. Biraanis baree inni kunis uffata addisii bitata. Inni kunis mana kaatanii achi yeroo uffatanii akkasitti gadi ba'anii biraanis baree aduunis bokkaatu ture waan ta'eef haalli isaa mijataa miti waan ta'eef amma horoofni wammaan hundinuu hin baree birraan baree saawwaan kunis hin bareeda. Saawwaan kunis qaamni isaa kun bareedee rees qaamni isaanii hin bareeda. Mukni kunis keelloon isaa hundi hin babbareeda. Akkas yoo ilaalte hin bareeda, akkas yoo ilaalte hin bareeda. Qeerroonis kan duraan hojjetu kan mataa dheereffates mataa isaa muratee likkitti dheeffatee ijoolleen durba keenyaas akkas babbareedanii yoo akkas karaa deeman manni barumsaas banamee jira. Hin banama yeroo kana banamee akka torbee tokko natti fakkaate akka duritti amma hin beeku. Ijoolleen keenya gammaddi gaa yeroo birraa kana namni addaan duraan addaan bee lolaatu jira, bishaantu jira. Inni kun kan addaan muree birraan kun baree walitti dhufanii sirbanii nyaatanii achuma keessaa illee jaalalli argattee kan bara kana keessa bultii jaarratu faatu jira. Kan bara kana keessa achuma keessaa jaalalli argattee wal bartee amataafis abbaa manaa fi haadha manaa wal taasifatutu jira. Wanta akkasiitu jira. Nama baay'ee ka hojii dhabeetu birraa kana keessa hojiin ni argama. Inni ganna keessa birrii hin qabne birraa kana gaa wanti hundi ni argama. Subhaanallah wanti hundinuu bareedaadha. Inshaallah ta'ala keeyyiin isin jira. Jajjabaadhaa irra deebiidhaan baga ayyaana masqalaa geessanii isin jira. Jajjabaadhaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata? Alhamdulillah baga jiraattanii jiraachuun waan guddaadha. Tamaam Shawuuroo laayik godhaa, subscribe godhaa. Amma reefuun banee chaanala kana ammaan banee haaraa waan ta'eef bira hin darbinaa. Laayik godhaa, sheer godhaa, koomentii jalatti kennaadha. Jajjabaadhaa wal jajjabeessinaa jaa wal jajjabeessinaa jabaadhaa.
inshallah yoo rabbiin nu fedhe akka nu jenne odoon taane akka rabbiin jeetti waan guddaa hojjannaa jennee yaannaa inshallah garuu tarabbi je malees hin taatu waadanuutu jira as keessatti haajaan dhuunfaa namatti dhufuu dandeessi kan ollaa dhufuu dandeessi kan saahiba keetii dhufuu dandeessi kan jaalallee keetii yookiin kan haadha manaa keetii haajaa dhufuu dandeessi waan akkasirraa online irraas babbannee jirra akkan isin jedha akkam jirtan nagaa fayyaa keessan jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaataa baga jiraattanii tamam shawu oro like godha subscribe godha comment illee akka jalatti kan jedhan abdiin qaba yaada yoo qabaatanis barreessaa gara Instagram keenyaan gara Facebook keenyaan karaa website qaamna garuu website karaa YouTube tiin fayyadamu malee website qaba website karaa nan qabu website YouTube website Oromoo youtube.com jettanii yoo barreessitan website ko argachuu dandeessanii website ko karaa Facebook page tiin fayyadama waan ta'eef gara YouTube kanaanis fayyadama hin jiru waan ta'eef gara Instagram irratti illee yoo barreessitan karaa website kootiitiin na argachuu dandeessanii yaada garaagaraa yoo qabaattanis achirratti kannachuu dandeessanii website sanarraa illee waa tokko argachuu dandeessanii garuu dandeettii barumsaa hin qabnu achirratti waan gurguddaas maxxansuus hin dandeenyu hojjechuus hin danda'u waan ta'eef sadarkaan barumsa koos achiis hin geenye waan ta'eef irra guddaa wanti website irratti baay'inaan maxxanfamu afaan faranjiitiin afaan faranjii kana hin danda'u inshallah yoo rabbi nu laaffise afaan faranjii kanallee barannee waan guddaa hojjanna jennee yaadaa jirra inshallah yoo rabbi nu laaffise akkasiin isin jedha tamam shawu oro like godha subscribe godha comment jalatti kan yaada keessanillee jalatti nuuf katabaa YouTube keenya follow tolchaa like godha share godha yaada qabaattan jalatti kan barreessitan abdii qabna jajjabaadha inshallah taala yoo rabbi nu fedhe gaafa rabbi ijaabuu nu barsiises wal arguu dandeenya inni ijaabuu hin argines inshallah yoo rabbi jedhe dubbii ajaa'ibaati waan baay'ee nama dhibu jechuudha namni tokko waggaa 19 odoo afaan hin dubbatin namni kun ijoollee godhatee haadha manaallee fuudhee ijoollee lama qabaa takka afaaniin odoo wajjin hin haasa'iin yaadumaa walii gala namni afaan xiqqoo rakkoo qabu kuni nama fayyaa qabu caalaa saayikoloojii akkaataa ittiin yaadu qaba jechuudha baay'ee nama cimaadha akkaataa itti nama wajjin walii galu jechuudha rakkina ittiin ibsatu fakkeenyaaf ijoolleen keenya warreen mana barumsaa qaroo dhabeeyyii kanneen akka bakkee jaamaa fa'a naannolee hedduu jira manni barumsaa akkasiiti warreen barumsa akkasii barate hin beekan ijoolleen danuun namaa ni beekanii haala akkasiitti namaa walii gala namni kun waggaa 19 keessa har'a afaaniin dubbatee maatii isaa wajjin haasa'ee nyaatee walii galee waan jiru hunda jechuudha addaan baasee har'a akka nama tokko jee dhalateetti namni itti yaanii baga gammaddee kongireeshinii kan naaf jira jechuudha mee subhaanallaa jaa hojii rabbi jedhuudha namni kun waggaa 19 guutuu oduu hin haasa'in garuu nama ijaan beekaa bultii qabaa haadha manaa qabaa ni hojjetata barreeffama ni barreessa ni dubbisa garuu nama keenyaaf ifan ta'u malee herreegaati girgiddaa irratti barreessitee yootti kannite hojjetee deebii isaa fida hin barata mana barumsaallee nama sadarkaa guddaa baratu har'a kunoo afaan isaa hiikamee kadeemu namni kongireeshin jee namni
naannoo isaatti sharaan dhaabamee maal jedhee baay'ee kabajamaa jira. Hamma sangaa ga'utti qalamee nyaatamaa jira. Kuni waan ajaa'ibaa, waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Waan guddaa nama dhibu kun hojii rabbiiti. Subhaanallah irraa jennee jirra. Maasha Allah jennee jirra. Warreen chaanaala Tamaam Shawuu jalatti argamtan laayik godhaa, sheer godhaa, komentii illee jalatti kannaa, subscribe naaf godhaadha. Yaada yoo qabaattanillee jalatti nuuf katabaan isin jaa. Galatoomaa, ulfaadhaa, walitti deebinaa, waan ajaa'ibaa tokko tokko qabannee dhufaa jirra. Chaanaalli keenya kun inshallah yoo rabbi jedhee guddatee gara piraankiitti yuutuubiilee viidiyoolee adda addaa hojjechuudhaaf walitti deebinee jirra. Gidduun yaadaatu nuffatee kutee waan ta'eef oduma waa hojjennuufaa iyyaan nafaadha. Ilmi namaa bineensaan wanti itti addaan ba'ee yaaduuni waan ta'eef odoo waa hojjettu odoo raftullee yaaduu dandeessa. Kanumaaf yaadaan kaanee bannee dhiifama. Akkam jirtan, nagaa fayyaa keessanii jirtanii? Jiruuf jireenya maal fakkaata? Irra deebiidhaan baga ayyaana masqalaa geessan jenna. Hordoftoota amantii kiristaanaa hordofan, uummata Oromoo amantii kiristaanaa hordofan hundaan baga ayyaana masqalaa geessan isinii jenna. Obboleeyyan keenya kan kiristaanaa hundaanuu baga geessan jenna. Ayyaanni kun kan kiristaanaa duwwaa miti. Yoon akkas jedhu ayyaanni kun yoon dagachuu baadhe maskaramii 18 moo 16 moo 17 wayii natti fakkaate 18 natti fakkaate garuu hin beekne wada dagachuu hin danda'a. Garuu 17 18 gidduudha. Ayyaanni kun akkuma hundaatti kabajama. Akka naannoo keenyaatti illee kabajama. Akkamitti kabajama? Birraadha yeroon kun yeroo birraati. Hundumaatu ayyaana kana ayyaaneffata. Ayyaana kanarratti akka naannoo an turetti hin sirbama. Yeroo sirbamutu jira. Hin qalama. Wantoota adda addaatu nus hin dhugamaa, hin nyaatamaa, baay'ee walitti deemanii hin sirbama. Kannaan garagaraas jirti. Garuu waan kannaa nama kanneen beeku malee gaafa birraa kana jaalallee fi jaalalleelleen kannaa walii kannaantu jira. Akka naannoo keenyaatti jechuudha. Hin sirbamaa, baay'ee sirbamaa. Birraanis bareedee, keelloon kunis babbareedee, namnis baay'ee babbareedee, ijoolleen keenyaas, ijoolleen durbaas baay'ee babbareedanii mul'atu. Inshallah yoo Rabbiin nu fedhe akka nu jenne odoon taane akka Rabbiin jeetti waan guddaa hojjannaa jennee yaannaa. Inshallah garuu Rabbi jee malees hin taatu. Waadanuutu jira. As keessatti haajaan dhuunfaa namatti dhufuu dandeessi, kan ollaa dhufuu dandeessi, kan saahiba keetii dhufuu dandeessi, kan jaalallee keetii yookiin kan haadha manaa keetii haajaa dhufuu dandeessi. Waan akkasirraa online irraas babbannee jirra. Akkas isin jedha. Akkam jirtan, nagaa fayyaa keessanii jirtanii? Jiruuf jireenya maal fakkaata? Baga jiraattanii Tamaam Shawuu Oromoo laayik godhaa, subscribe godhaa, komentii illee akka jalatti kan abdiin qabaa. Yaada yoo qabaatanis barreessaa gara Instagram keenyaan
gara Facebook keenyaan karaa weebsaayitii qaamna garuu weebsaayitii karaa yuutuubiitiin fayyadamu malee weebsaayitii qaba. Weebsaayitii karaa nan qabu weebsaayit YouTube weebsaayit Oromoo YouTube.com jettanii yoo barreessitan weebsaayitii koo argachuu dandeessanii. Weebsaayitiin koo karaa Facebook peejiitiin fayyadama waan ta'eef gara YouTube kanaanis fayyadamaa hin jiru waan ta'eef gara Instagram irratti illee yoo barreessitan karaa weebsaayitii kootiitiin na argachuu dandeessanii. Yaada garaagaraa yoo qabaattanis achirratti kannachuu dandeessanii. Weebsaayitii sanarraa illee waa tokko tokko argachuu dandeessanii. Garuu dandeettii barumsaa hin qabnu achirratti waan gurguddaas maxxansuus hin dandeenyu, hojjechuus hin danda'u waan ta'eef sadarkaan barumsa koos achiis hin geenye waan ta'eef irra guddaa wanti weebsaayitii irratti baay'inaan maxxanfamu afaan faranjiitiin. Afaan faranjii kana hin danda'u. Inshallah yoo Rabbi nu laaffise afaan faranjii kanallee barannee waan guddaa hojjenna jennee yaadaa jirra. Inshallah yoo Rabbi nu laaffise akkasiin isiniin jedha. Tamaam sha'u oroo laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentii jalatti kan yaada keessanillee jalatti nuuf katabaa. Yuutuubii keenya fooloo tolchaa, laayik godhaa, sheer godhaa. Yaada yoo qabaattan jalatti akka nu barreessitan abdii qabnaa. Jajjabaadhaa inshallah ta'ala yoo Rabbi nuuf kadhe gaafa Rabbi ijaan wal barsiises wal arguu dandeenya. Inni ijaan wal hin argines inshallah yoo Rabbi jedhe